Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u qulqulloota attam jirtu yeroo qabaachaa jiru kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa Waaqayyo sanu gargaaree asiin nu ga'eef galata guddaa laanna Waaqayyo gaariidha saba Waaqayyo ijoollee isaatiif gaariidha naawama kaseedhe Waaqayyo gaariidha guyyaa girdaatti iddoo baqannaati warra saba amanatanis immoo beekaa jedhe Waaqayyo gaarummaa du'atu hin ta'in guyyaa girdaatti iddoo baqaa ta'uu du'atu hin ta'in warra isa amanatan guyyaa girdaatti isa amanatan immoo beekaa jedha kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffanna gaarii inni ta'e Waaqayyo iddoo baqaan nu ta'e Waaqayyo kan nu beeku Waaqayyo nu guddoo jira wanta ta'eef finni gooftaaf haa ta'u Waaqoon wajjin jiraannaan gaadha bolo tokko kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa waaqeffannaa keenya keessa kadhata keessa yoo jalqabame keessa Waaqayyoon wajjiniin ture waaqeffatamaa ture namoonni manas jirtan lafa jirtanitti nuni macaafa qulqulluu asii bannaa Waaqayyo immoo akkasin gargaaruuf laphee keessan isin immoo banaa qalbii keessan Waaqayyo banaati har'a maannaraaf qabda gooftaa guyyaarraaf isa qabdu naa kenni ergaa qabda yeroo hundumaa Waaqayyo jireenya gaafa namaa kennu kan sin dhibu bara gaafa namaa dabalu waan namni ittiin jiraatu duukaasa namaa kenna nama gaafa uume Waaqayyo ganamayyuu eega uumeeti maal nyaata ladhetu hin ta'in waan inni nyaatu hundumaa eega uume booda wanta inni bitu hundumaa eega uume boodatti nama uume kanaaf providence Waaqayyo gargar citee hin beeku har'as Waaqayyo guyyaarraaf kan barbaachisu sagalee qaba wanta ta'eef sagalee guyyaarraa naa kenni gooftaa jennee Waaqayyooni kadhannaa isa nuu kenne immoo kan nuti dubbatuuf kadhannaa ulfinni biranne Waaqayyoof haa ta'u guyyaarraatti kan wajjin ilaallu mata duree kun Waaqayyoof salphaadha jedhuudhaatti ilaalla kun Waaqayyoof salphaadha yookiin kun Waaqayyootti ulfaataa miti yeroo akkas jennu wanta jireenya keessanitti akka dhuunfaatti akka maatiitti akka waldaa kiristaanota ta'uu akka sabaatti ulfaataa ta'e qabanneeti harkaan qabna miti qalbii keenya keessatti qabannee kuni gooftaa siif ulfaataa miti kuni gooftaa siif salphaadha kuni gooftaa siif ulfaataa miti jechaati dubbii isaa dhageenya gaafa Waaqayyo dubbatu irra keenya dhimma keenya irra quba keenya keenyeeti dhugaadha Waaqayyoof kun ulfaataa miti dhugaadha kun Waaqayyoof salphaadha gochuu danda'a abbaan koo jennee amanachaa dhaggeeffannaa ulfinni biranne Waaqayyoof haa ta'u in kadhanna Waaqayyoon nutti dubbadhonne haalleluuyaa gooftaa Waaqaaf lafaa si galateeffanna mootii hundumaa dandeessu kan akka kee gaariin kan akka kee abbaa amanamaan kan akka kee jaalaleen lafa onaa irkoon bara bara haalleluuyaa gargaaraan hiyyeessotaa gad buutee kan namatti dubbattu akka namaa galutti kan nama barsiistu afaan isaa saaqqatee isaan barsiisee jedhama caafamee jira gooftaa afaan kee kan namaa saaqqattu jecha jireenyaa kan namaa laattu abbaa bara baraa galanni siif haa ta'u si jaallanna nu gudduu wanta turteef si jaallanna marartee keenyaan Waaqayyo deddeebitee jaalala keetii waan nuti dubbattuuf nama jaallatu namatti dubbata namni dhimma namaan qabu naman dubbisu garuu yaa Waaqayyo nu dubbifta deddeebitee nu dammaqsita yaada kee nu dhossine akeeka kee nu dhossine gaarummaa kee nuti dubbatta amanamummaa kee labsaa turre eenyu kan akka Waaqayyo hiikaa turre irra gooftaa faarfannaa keessatti dhuguma kan akka kee hin jiru yaa Yeeshuruun hin jiru kan akka Waaqayyo Waaqa keetii hin jiru yaa Yeeshuruun jedha Museen dhuguma immoodhaam kan akka Waaqayyo Waaqa keenyaa hin jiru guyyaa gaddaatti kan nama gargaaru guyyaa dadhabbiitti kan nama gargaaru abdii kutannaa kee abutee kan nama baasu Waaqayyo Waaqa jiraataa kan akka kee hin jiru hin agarree hin jiru si gooftaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u si jaallanna gooftaa koo gadi siif jenna siif bitamna bara jireenya keenyaa guutummaa yoo siif hinne maal ta'a yoo siif dubbanne maal ta'a yoo afaan sii taane maal ta'a mootota baay'eef ergamuun jira gooftaa hin du'u moototni baay'een nama ganu yaada isaanii geeddaru Waaqayyo kan yaada kee hin geeddarre kan duute nama hin qaanessine mootii bara baraa si duwwaa agarre bara keessatti kan jiraattu amma dubbattu kan geessu waan dubbattu kan raawwattu abbaa bara baraa paakaan saaluu bakarau shaatuu bagaannoo haleluuyaa Yesuus ilma Waaqayyoo nu wajjin jirtaa galanni siif haa ta'u nu dhiifne gooftaa qofa yoo qilleense yoo bubbeen kee yoo dhaangalaanaa kee abbaa dhaangalaanaarra kan tarkaanfattu waan mul'atuuf waan hin mul'anne gab kan gootu kan akka kee hin jiru galanni siif haa ta'u ammas nuti dubbadhu jecha qabdaa nuti dubbadhu guyyaarraa waan nuu qabdu gooftaa nuti haasi mudhii keenya hidhi gooftaa galanni ulfinni siif haa ta'u ilaa isa kanaan kan mormu muka jiru benna gooftaa kan dhaabachuu keenya hin jaallan kan dubbii keenya wallaansoo qabu bara hunduma waldaa koo nan ijaara balballi gahannam
humna irratti hin godhatu ta'e gooftaa balbala gahannam bukkee jira jechuudha waldaan kee hilloo lama balbala gahannamiin garuu hin danda'u ta'e gooftaa bara keessatti kan waldaa kee lolu bara keessatti qulqulloota kan lolu saba kee kan lolu akka hin dandeenyeef murteessitee dubbatteetta maqaa Kiristoos Yesuusiin qilleensa kana kan seerrattan lafa kanarra kan munyuqtan galaana keessaa kan darbatamtan ganama kana maqaa Kiristoos Yesuusiin hidhamaa qilleensa kana gadhiisa qalbii keenya gadhiisa laphee saba Waaqayyoo gadhiisa hiikamnee waaqessineerra hiikamnee lallabna maqaa Kiristoos Yesuusiin qilleensi kun haa qulqullaa'u gooftaa fuulaa fuuleen taasise galanni ulfinni siif haa ta'u maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin si kadhanna ameen haleluuyaa ulfinni galanni Waaqayyoof haa ta'u Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha Waaqayyoon guddaa galateeffannaa akkuma nama jedhee mata dureen guyyaa irraa Waaqa laphee korra kaa'ee kuni Waaqayyoof ulfaataa miti yookiin kuni Waaqayyoof salphaadha wanta jedhudha wanti namaaf salphaan ta'in baay'ee jira bolo tokko wanti moototatti ulfaatu wanti biyyatti ulfaatu wanti sabatti ulfaatu maatitti ulfaatu dhuunfaatti ulfaatu waldaa kiristaanaatti ulfaatu baay'ee jira kan isheen dadhabdee bukkee naannoftu waldaan kiristaanaa kan ishee wallaan soo qabdu yeroo hundumaa darbuu barbaaddi mo'uu dadhabdee bukkee naannoftu yaachuu danda'a garuu Yesuus Kiristoos inni bara baraan jiraataan maal jedhee kuni Waaqayyoof salphaadha yookiin immoo ulfaataa miti dubbiin Waaqayyoo galanni gooftaaf haa ta'u guyyaa irraadhaa ergaan kun eessaati laphee korra kan dhufe naatanii mootota lammaffaa boqonnaa 3 lakkoobsa 18 irra jira ergaan nama dubbisu kun mootota lammaffaa boqonnaa 3 mootota lammaffaa boqonnaa 3 lakkoobsa 18 irra jira warra macaafa qulqulluu qabdanii fuula 443 irra jira macaafa qulqulluu afaan Oromoo jechuukooti kanaaf iddoo kanarra jira achirra dhaabbanneeti maal inni Waaqayyoo akkas jedhu kun akkuma amma jenne immoo namatti ulfaataa kan ta'e baay'ee jira Waaqayyoof garuu waan hundumtu salphaadha yoo argitan amma fakkeenyaaf yeroo xiyyaaraan deemtanii utuma deemtaniiti keessumaa gaafa duumessa irra darbuu barbaaddanii baay'ee wallaansoo qaba duumessa kutee darbuudhaaf xiyyaarri eega duumessa sana darbee booda garuu hiikadhaa jedhuun siitbeelti keessan hiikadhaa seelfoonii banachuu dandeessu haasa'uu dandeessu rilaaks jedhuun bakka dhumaadha jechuudha achirra taa'in yeroo baay'een garuu ammatti mana deemu kana amma nuni duumessota baay'een akkasuma ilaallu Waaqayyo achi gadi akkas ilaalee rilaaks jedha Waaqayyoon jedheen galanni gooftaaf haa ta'u isaa wajjin rilaaks jedhan sarraga maaliif homaan jiru deddeemaa jiru mana calaquu dandeessu hiikachuu dandeessu bakka waan turaan hin jiru amma neetworkiinis banaadha kan nama dhibu isa garraa dabarraan neetworkiin banaa isaa gadi rakkin cufaa jedhuun cufaa hin ka'inaa mana fincaa'in naqina qophaadha isaa gaditti achi keessa yeroo jiru rakkan namallee isaa wajjin yeroo duumessa gararraa baanu bakka waan tokko hin jiru qilleensa deemuu duwwaadha nagaadhuma jechuudha kanaafiti wanti baay'een egaa inni akka duumessaa nu qabu milla isaa jala jira duumessonni awwaara milla keetiiti jedha Naa'omiin ergaa isaa keessatti maa jedha beektu awwaara milla keetii irra deemtaa jechuusaati isii garraa hin jiru nama garraa jedhamu duumessi isaaf garuu siif awwaara milla keetiiti irra deemtaa dheen galanni Waaqayyoof haa ta'u wanti duumessa ta'e nu garraa jiru boloo tokko Waaqayyoo milla isaa jala jira galanni gooftaaf haa ta'u kanaaf salphaadha isaaf gaafa jennu dhuguma jenna dhugaadha immoodha macaafa mootota lammaffaa boqonnaa 3 kanatu sin fidin dubbattan sin deebisee xinnoo ishee sin fiduudhaaf keessi akka ol duukaa dhufnuufi Waaqayyo Abrahaamiin eebba sadii eebbise maaliif waa'ee sanyii Abrahaam dubbanna wanta ta'eefi as yeroo jalqabne jara kun eessannaa inni mataa nu galuu dhiisuu danda'a garuu yoo caafii sarraa waa jalqaban eessaa dhufan isaatti naallee gabaabseen dubbachuu yaala Waaqayyo nama keessaa kan jalqaba fo'ate yoo jiraate Abrahaami kan inni lammii kee keessaa sanyii kee keessaa biyya kee keessaa naa ba'i ittiin jedhee waame Abrahaam ture Abrahaamis akkuma Waaqayyo jedhe hin ba'e isa keessa naqu garuu Abrahaam Waaqayyo eebba sadii eebbise Abrahaamiin eebba sanaan gooftaan isinaa eebbisu har'a tokkoffaa saba guddaan si godhaa jedhe saba guddaan nu godheedha gooftaan hin dabalee saba guddaan nu haa godhu lammaffaa lafa milli kee eeggateen sii kennaa jedhe saba guddaa ta'anii waan jiraatan hin qabannaati rakkisaadha tini galee lafa milli kee eeggateen siif kennaa jedhe kana duwwaa immoo miti si wajjinan taa'ee Waaqayyo agartanii Abrahaamiin waan sadii eebbise maal jedhee saba guddaan si godhaa lafatee jette hundumaa siifan kennaa sadaffaa immoo si wajjinan ta'a hamaa dhufu hundumaa sirra rukutachuusaati kadhannaan kuni yaabessu kadhate booda
Yaabes kan jedhamu nama tokkotu macaafa seenaa bara sadura boqonnaa afur keetti yeroo kadhatu maal jedhe yaa Waaqayyoo jedheenna na eebbisi tokko innaan lammatoo iddoo bal'aa naa kenni yoo eebbi dhufee lafi taa'u hin jiru tii rakkisaadha wanta ta'eef iddoo bal'aa naa kenne lama miti sadaffaa immoo naa wajjin ta'iti hamanarraa rukuteedha. Isa Abrahaam eebbifame Yaabees kadhate Waaqayyo immoo hin kenneef jedha akka Yaabees kadhadhu Waaqayyo sii kenna galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf Abrahaamiin akka isin eebbise Abrahaam egaa sanyiin Abrahaam kun egaa akkuma agartanii Abrahaam Siyaaq Yaaqoob akkasitti dhufa ilmaan Yaaqoob 12tu jira isaan egaa sabni Israa'el kan nu jennu garuu saba kanatu saba ta'anii saba guddaa ta'an akkuma eebbise Gibxiin dhaqanii saba guddaa neeshinii ta'an jechuudha. Nama 72tu Gibxiin dhaqee gaafa deebi'an garuu neeshinii ta'an deebi'an nama sanatu deebi'ee dhufaniiti Museen isaan geggeessee Iyyaasuun isaan geggeessee eegasii immoo ol harkaa fuudhanii irraa jalaan abboonni firdii isaan geggeessanii eegasii immoo Saamu'eel isaan geggeessee Saa'ol isaan geggeessee nugusa ta'e jechuudha Saa'ol isaan geggeessee Daawit isaan geggeessee Solomoon isaan geggeessee amma kana hunduma saba tokko isaan hubadhaa. Eega gaafa Waaqayyo Abrahaamin waamee saba godhee kaasee booda amma ammaatti saba tokko ta'anii dhufan jechuudha. Amma eessa gaanitti amma gaafa bara Solomoon gaanitti saba Israa'el ta'anii dhufan. Garuu kan nama dhibu Solomoon cubbuu hojjete. Ogummaa gaafatee Waaqayyoon booda garuu cubbutti baay'ee kufe maaliif dubartoota baay'ee fuudhe biyya Oromaati. Isa kana mootota duraa boqonnaa tokkotti argachuu dandeessu. Biyya Oromaati dubartoota fuudhee gaafa fuudhuu isaan immoo Waaqa tolfamaa fidee dhufanii har'aa kan ka'e cubbuu hojjete. Jennaan Waaqayyo maal jedhee bara kee keessamanii bara ilma kee keessan mootummaa kana gargar cabsaa bara kana bara mootummaan gargar cabu bara mootummaan ollolu wanta ta'eef lafumaa kee dhufe miti waan baay'een isaa maaliif mootonni jalloonni yeroo Waaqoo irraa goran yeroo keessaa ka'an Waaqayyo irraa cabsuu jalqaba amma isaan Waaqoof amanametti immoo Waaqayyo hin jabeessaaf amma isaan Waaqayyoon amanatanitti Waaqayyoon jabeessaaf gaafa isaan yaada Waaqoo irraa kaatan immoo amaluma Waaqootti irraa cabsuu kootiidha maaliif duddanatti gattee na dhaga'uu dhiiftee dadhabaaf dubbachuu dhiiftee hiyyeessaaf dubbachuu dhiiftee irree kee ol kaaftee humnan sii kennetii dalgatti gargaaramtee nan cabsa kan tole jedhee deebuu qaba tole jedhee deebuu qaba kan ofii jedhe kanaaf egaa bara Solomoon keessa maal jedhee Waaqayyo Solomoon cubbuu irratti hojjete wanta ta'eef Solomoon bara kee keessa miti bara ilma kee keessan gargar cabsa mootummaa keedhaan ilmi Solomoon immoo eewwadhamaa Rehoobaam jedhama Rehoobaam jedhama maqaan isaa Rehoobaam kuni gargar cabsuuf egaa waa qopheesse Waaqayyo ishee kana naa qabadhaa amma bara seenaa keessa kan nama rakkisu maa inni gorsitoota obboloota ko gorsi qajeelaan dubbii Waaqayyooti dubbii Waaqayyoo maal jedhaa Asteriin gorsee Xu'aashiin tokko jedha Aster mootii gaa turte hin gorse maal jedhee gorse wanta ishee barbaachisu gorsee kana ala waan biraa qabattee hin lixin mootii bira gaafa lixxu meekaappii ishee haa ta'u uffannaa ishee haa ta'u yeroo sukkuumuu haa ta'u waan hundumaa waan gochuura jiru hundumaa itti himee kana ala waan qabattee lixin jennaan Asteerii jedha dubbiin Waaqayyoo wanta Xu'aashiin kun itti himerraa kan hafee waa qabattee waan ilneef fuula mootiitti simboo argatteedha. Xu'aashii jechuun dubbii Waaqayyoo jechuudha. Kan namarraa waan barbaanne, kan dubartootarraa waan barbaanne, mootii duwwaa kan gammachiisu. Xu'aashii isa kanaadha. Kanaaf namoonni dubbii Waaqayyoon gorfamanii simboo argatu, moo'icha argatu. Namoonni immoo waan biraan gorfaman immoo waan biraa eeggalu. Maal godhe egaa? Solomoon gorsitoota gaarii qaba ture. Ilmi isaa kunis gorsitoota gaarii qaba hiriyoota abbaa isaati. Rehoobo'aam kun ituma nagaan jiraataniiti dhufanii maal egaa abbaan kee gibira nutti baay'isee Solomoonii kanaaf adaraa maaloo nurraa cabsee dhufee gaafatan Solomooniin nan dhufa waa'ee lafan kootitti gaafannaani hiriyoota abbaa isaatii gaafate jechuudha warra gorsa isaanii warra qajeelaa gorsan ammas jira mootota kan qajeelaa gorsan jiru kan jalaa gorsan jiru warri kun warra qajeelaa gorsan yeroo jalqabaadha sirriidha abbaan keetti baay'iseeti ati immoo irraa hirrisii fi saba kanaa yoositii tokkummaadhaan geggeessuu dandeessaa jedhaniin inni garuu isaaniin dhiisee hiriyoota isaa warra duriyyeen gorfaman yeroo hundumaa hojii duriyyee hojjetu kana beekaa kun dhugaadha waan ta'eef an dubbadha eenyuuf miti dhugaadha waan ta'eef hojii duriyyee hojii qajeelummaa hin qabne hojii ulfina hin qabne hojii guddummaa Waaqoo namaa kenneen of jajanii asan jedhee gadi qaban warri kana gorfaman hin argatu isaanii dhugaan dhugaateef waan ta'eef waan godhamu hin jiru kanaaf warra duriyyeetu maal jedhan beektu maal qalladdaa maannaan ati jedhaniin qubni kee ishee moggeen iyyuu amma harka abbaa keetii geessiiti abbaan kee amma naa dabeeti immoo qaccee fa'iin gara fedhanii
waan cimaadha na dabeedhaniin maal fudhate beektu isa kana fudhate Rahaab kun kan fudhate kan hiriyoota isaati fudhate hiriyoota rokka shelabbee warra dhugaa of keessaa hin qabne ofii nyaatanii buluu duwwaa barbaadan warra dhugaatti nu kan warra kana fudhate warra kana gaafa inni fudhate abbaan koo akkas tureen akkasiin godhadhu gaafa sana gaa yaa Israa'el gara godoo keessa jechuun gaafa sana dhufe hin galan jechuudha maal ta'e jechuudha gosa 10 keessaati gosi 10 warri noordzerniin hin caban gargar maal irraa qabnaadhaniin maal daawwiti maal irraa qabnaadhaniin hin galan kanarraa kan keeti Rahaab kun maal godhe jechuudha warra saawozii qofaasaa bushuu jalqabe achirraa gargar caburraa kaasee yeroo hundumaa mootonni gara noordzii jiranii jalloota baay'een sana nagaanu keessa hin jiru warra saawozii kana kee garuu namoonni Waaqayyoo jiru amma gaa maalifan kana jedha warra gajjallaa bushan kana keessaatti dhufne waa'ee Yoraam kan jedhu dubbifna amma waa'ee Yosaafexi dubbifna Yoraam isa duukaa jira isan dubbisa yeroo dubbisu isinii ufadhe yaada ilaa maayinni gaa kuni eega kun ta'ee booda tokkoffaa maal jechuun barbaada Waaqayyoof salphaadha gaafa jennu maal faatu salphaa ture Waaqayyoof Saaraa jaartii waggaa 90 gaafa isheen biyya Gerar dhaqxu mootiin biyya sanaadha fuudhuu barbaade maal jechuudha dulluma ishee haaresseera jechuudha Waaqayyoof salphaa ture wanta ta'eef waan achatti agarra tokkoffaa Waaqayyoof salphaa wanta ta'e keessaa isa duwwaatu hin ta'in haaressuu yaadootu hin ta'in immoo hin deesse waggaa 90 sana booda akkuma beektan Isiyaaq hin deesse kanaaf Waaqayyoof salphaadha inni kaan immoo Musee waggaa 120 jiraate iji isaan dabammisne humni isaan dadhabne Waaqayyoof salphaadha dullumni itti dhufu jabaadhaa Kaaleeb waggaa 85tti maal jedhaa ani akka waggaa 45 duriitti ammayyuu akka nama waggaa 40tti ammayyuu bu'ee nan ba'a tabba naa kenni tulluu naa kenni nan dhaala Kebroon naa kenni jedha ture kanaaf Waaqayyo fin danda'ama ture isa akka qabanne booda gaa iddoo kanatti Waaqayyoof salphaadha iddoo jiru kun maal ta'e itti fakkaate mootota sadiitu olii galee yaada isaa isinitti himaati mootota sadii akkuma isin jedhe gaamma eegeeran Rahaab baachuun mucaa Salamoon jechuudha gargar cabaniiru warri Saawoziidha kan bushu Yihuudaa kan bushu yeroo kana keessa Yosaafex nama jedhamudha nama Waaqayyooti Yosaafex nama Waaqayyoon dhaga'u nama Waaqayyoon mari'atudha inni noordii bushu immoo maqaan isaa ijoollee Ahaabin beektu Ahaabii Izaabelin beektu Ahaabii Izaabel haadha manaa Ahaabii jallina guddaa kan hojjetan Eliyaasii kan lolaa turan Waaqa baal kan waaqessaa turan isaa wanta ta'eef ilmaan isaanii jechuudha ilmaan isaanii keessaa inni jalqabaa Ahaaziyaa jedhama inni hin du'e isatti aansee Yero'aab kanatu dhume Yero'aab kuni warra noordii busha gaamma waa'ee isaa dubbanna isatu utuu gibira kaffalaniifiti warri Mo'aabotaa ka'anii iddoo gaanii man kaffallu ammaa kaafne didan jennaan dubbii koo barbaadanii gibira naa kaffaluu didaniiti kottu naa wajjin itti duullaati jedhee Saawozii gaafate jechuudha gobadhaa amma maaltu jira akka Ahaabiif akka Izaabelitu hin ta'in xinnoo ishee fooyya'eera mucaan isaa inni lammaffaa kun guutummaatti qulqulluu mini Waaqayyoon guutummaatti waaqessu garuu akka warra sanaa miti Waaqa tolfaa cabseera garuu waan hambisees immoo qaba Waaqayyo guutummaatti hin gammanne garuu rileeshnshiippiin isaa warra Waaqayyoon qaban ijjiin qaba wanta ta'eef hin jaallatu walitti dhufeenya qabu kanaaf ilaa na didee na abbumamuu yookiin gibira naa kaffaluu didee itti duullaati mootii eenyutti mootii Mo'aabitti naa qabaadhaasa kana mootii Mo'aabitti duullaati nan gargaartu ennaan Yosaafex maal jedhee kan koo kan keeti kan keemoo kan kooti rakkinan qabu hin naa jedheen mootiin Mo'aab maqaan isaa Meeshaa jedhama isuma iddoo kan taggatu hin dubbisu isatti duullaa jedheen tole jedheen mootii lama taane eenyu jechuudha Yosaafexii fi Yero'aam lama ta'an isaan sadaffaan immoo mootii mootiin Edoomis yeroo sana jalatti bulaa gabara kaffalaa jiraata kanaaf atis kottoo jedhanii sadi ta'anii duukaa ka'an mootota sadan kana keessaa mootiin Waaqayyoon beeku mootiin Waaqayyoon gaafatu Yosaafexi malee mootonni lamaan Waaqayyoon hin gaafatan qulqulleeffannaa qabadhaa kana kuni waan biyya lafaa ta'aa jiru keessaati ilaaluu dandeessu wanta ta'eef baay'eesaa nama tokko jira namni Waaqayyoon beeku warri kaan Waaqayyoon hin beekan garuu yaada tokko qabu eewun loluuf adeemu garuu mootii Mo'aab loluuf adeemu mootiin Mo'aab baay'ee humna qaba gibira kaffaluu dideera loluu hin danda'a kanaaf isa lollaatii kottu itti adeemnaa dhee gaafate mootiin isaa kun yeroo inni gaafatu sadan isaanii lukaa ka'an gaafa ka'an jedha hoolota isaanii gaalota isaanii horii manaa baay'ee fe'anii humna waraanaa qabatanii deemaniidha garuu maal hin goone beektu Waaqayyoon hin gaafan
utuu manaan bayin Waaqayyoon hin gaafanne. Isuma jalqaba dhufuti Yosaafex maal jedhee warri sanyiin daawwiti gaa beekumani maa jedhu beektu isaan sanyiin daawwiti lollu wena Waaqayyoon gaafatu. Lollu duwwaa sun ta'e immoo eessaan banu inni Waaqayyoon gaafatu. Lolennaa eeganne lolatu hin adeeman eessaan immoo baanedha. Warri gubbaa garuu hin qaba wanta ta'eef sama duukaa deeme gaa sana Yosaafex dogoggoree duukaa ka'ee booda guyyaa 7 deemaniidha. Hubadhaa. Loluu dhaqu beektu mootii Mo'aab loluu guyyaa 7 deeman. Tokkoffaa eessaan deemnu naani karaa lafa onaa deemnaa jedhe namtichi mootiin Israa'el. Karaa lafa onaa isayyuu lafa onaa deemu qophee gaan hin jiru. Guyyaa 7 yeroo deemanii maaltu ta'e beektu mee achi kaa'uuf ilaalaa lafa onaa keessaa dhiisaatii lafa baraa jiraadheedhaan. Lafa baraa bishaanuma ijaaruu guujumaatu. Nannumatu sin guba bakka nanni keessan sin keessa bishaan dhangalaa kanaafi utuma bishaan ijaan argeettu baay'ee bishaan kan barbaadamu sa'akitti. Iddoo sana kee deemna ka'ee guyyaa 7 deemaniiti. Hubadhaa gaafiif. Mootii loluu bira qabna hin geenye. Guyyaa 7 utuu deemanii bishaan hin dhibe. Hoolotaaf gaalotaaf bishaan hin jiru. Jaraaf bishaan hin jiru. Gara duraan dhaban. Sana booda maal jedhe beektu mootiin Israa'el inni siluma isaa Waaqoon hin gaafatin ka'e. Waaqa bakka Waaqayyo tole mootota kana sadawatti nu qabee nu fixuudhaaf nu fuudhee ka'ee Waaqayyo min hin gaafanne Waaqayyo. Utuu Waaqayyoon approval hin gaafatin tilannee Waaqoon komachuu hin dandeenyu. Ila namni Waaqootti aasaa hin qabne kan sin dhibu komachuuf sin ariifata. Yoo tokko na agartanii yeroo inni jilbeeffatu na agartan yeroo inni komatu guruu na agartu. Yeroo inni Waaqoon gaafatu na agartan gaafattee tan nyaatanii waan kana gaafattee tan hin gaafanne garuu komachuudha maali Waaqayyo kana godhu ture maali Waaqayyo kana gaafattee tan hin gaafanne. Haa gaafannu Waaqayyoon. Gaafannee isa akkatti hin badu lubuu biroo baay'ee dhuguma Waaqa akkatti hin badu. Dhugaa gooftaadha akkatti hin badu. Isa gaafannaan kan sin dhibu attam godhee du'aa akkatti kaasu beekan. Isatti laanne taanaan garuu waan gaafannu hin qabu. Amma yeroo deemuuf ka'an ilaa buloota kana keessatti tajaajila ta'uu danda'a, gaa'ela ta'uu danda'a, hojii waldaa ta'uu danda'a, biyya geggeessuu danda'u ta'uu danda'a, siyaasa geggeessuu ta'uu danda'a, eessayyuu ka'a. Isa kana illee mitiiti hiriira ba'uu danda'a ta'uu danda'a. Hiriira ba'uudhaaf yeroo kaa'u Waaqayyo naa wajjin ta'e karaa kana na gargaare inni gaawwachuun dura jiraata. Maaliif rakkisaadha eegachi kana waan nama dhaga'uu danda'a wanta ta'eef. Waan goonu keettachuu kooti. Amma hin gaafanne Waaqayyoon hin ka'an. Yeroo ka'an maaltu dhibe beektu bishaantu dhibe. Bishaan lafa bishaan jiru jireenyi jira bolo tokko. Bishaan hin jiru taanaan jireenyi hin jiru. Hubadhaa kana. Waaqayyo kanaaf baay'ee waa'ee saba keenyaa kan galateeffatu baay'ee lagarra dhaqaniiti qabatu baay'ee. Maaliif beektu jalqaba kan isaan yaadanii laga gaafa qabatanii horii isaanii lafa obaasan lafatti bobbaasan yaadu. Yoo ilaaltan amma malkaarra qabatu warra akkasiin qabatan yeroo hundumaa warri caljalee baddaarra deemu hin balachuu danda'an. Warri lagarra qabatan garuu jiidha keessa oolu horiin waan nyaatu qabaa lafa qotu qabu waggaa guutuu waan garaagaraa hojjetu duratti kanaaf lafa bishaan jiru jireenyaa jira. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf bishaantu dhibe. Maa inni bishaan dubbii Waaqoo keessatti? Bishaan dubbii Waaqoo keessatti akka lamatti ilaalama bishaan dhibuun. Bishaanni tokkoffaa dubbii Waaqayyoo keessatti bishaanni tokko akka dubbii Waaqayyooti. Bishaan dubbii Waaqayyooti. Inni lammaffaa afuura Waaqayyooti. Isa kana xinoo isinitti mee darbatuun isa bira darbin. Bishaantu dhibe. Bishaan dhabanii yoo bishaan dhabaa kun sitti immoo kan mootiin Waaqoon hin gaafanne maal jedhee bakka nuuf tuuf jedha Waaqayyoo dheen. Inni Waaqayyoon beeku mootiin Waaqayyoon nuuf tuudhaaf karoora hin qabu jireenya nu qaba malee galanni gooftaaf haa ta'u. Namni Waaqayyoon jiru dheen Waaqayyoon gaafannaati dheen. Isatti nan deebi'a garuu bishaan maayin kan sitti mee darbuu barbaada. Bishaan tokkoffaa dubbii Waaqayyooti. Inni lammaffaadha bishaanni akkuma isin jedhee afuura qulqulluudha. Kanaaf maaltu ta'e isinitti fakkaate qotaa iddoo kana dheeroon dubbatu naga. Bishaan akkuma beektan maal jedha Efesoon boqonnaa 5 keessatti dubbii Waaqayyoo maal jedha? Waldaasaa waldaa kiristaanaasaa xuriif dirmamuun akka irra hin jirre gochuudhaaf gooftaa maal godhedha? Bishaaniin dubbii Waaqayyootiin akka bishaanitti ittiin miicee qulleessee mudaaf dirmamuun akka irra hin jirre godhee gooftaa dura dhaabaa jedha. Dubbiin Waaqayyoo dubbannu kuni jireenya keenya qulleessa booda tokko. Gooftaa Iyyasuus Kiristoos maal jedhee dubbiin amma dubbadheen qullooftaniitu jedhe. Yohaannis 17 dubbiin amma dubbadheen qullooftaniitu jedhe. Lafa bishaanni jiru jireenya jira. Lafa dubbiin Waaqayyoo jiru jireenya jira. Galanni gooftaaf haa ta'u. Tokko ala yeroo ta'u ala isaa miica dubbii Waaqayyoo akka bishaanitti. Keessa keenyatti immoo hin dhugama. Afuura qulqulluun Yohaannis 7 keessatti lakkoofsa 37tti gooftaa Kiristoos maal jedhee guyyaan isaa guyyaa dhuma ayyaanateedha. Sagalee isaa ol fudhatee iddoo dhumaa dhaabata guddaa dhaabbatee kan dheebote jira haa dhufu gara koo haa dhugu jedhe gooftaan. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kan dheebote jira har'a gooftaan afuura kennaaf. Kanaaf keessa keenyaafis ala keenyaafis hin barbaachisa bishaan.
bishaan garuu argachuu maal gochuu qabna isa waan guddaan isa jalqabaa yoo saafet akkas jedhe bishaan hin jiru ilaala gaalli waan dhuguun qabu deebi'anii gara guyyaa torba isaan fudhatan maal jenna eegdu bishaan dhugin as gaanii galuu hin danda'an dhuman jechuudha literally maaliif achi deebi'uun guyyaa torba dhaqa fudhate geessuun torba fudhate gaafa deebi'an torba fudhata wanta ta'eef jedhe kun maal ta'an jechuudha iddooma malee dogdutti dhumuudhaaf kaan jechuudha jennaanii maal jedhee namni waaqayyoo as hin jiru woodhe yoo saafet naani jiraa jedhaniin kan namatti tolu Elsaa isaan duukaa deemeera utuma namni waaqanuma jiru dheebochuun jiraamu gaafachuun gaariidha utuma Kiristoos nu wajjin jiru kan dheebon isa gaafachuu Kiristoosin Kiristoosin qabattee kaatatan isa gaafadhu hin dheebotte maal fan dheebotte hin beelofte maalni kun gooftaa atumanna baay'ista inni gaafachuun dura jira amma naan barbaadaadhaniin hin dhufe kanaaf sitti meessinaasaa jarri kun egaa sitti meera atam qabu namichi inni noorzii kun Raam kun nama waaqayyoo miti sanyii Haabe sanyii Izaabelli warra raajii Hariyatu Eewufaa Eliyaasiin isaan jala taa'ee barate argachaa ture wanta ta'eef jaalala waliin qaban gaafa inni dhufu isa iyyuu maal godhan kan namatti tolu kan sin dhibu Elsaa'iin kottu hin jenne Elsaa'ii kun raajummaa isaa baay'inaan dhibanaan bira dhaqu malee gadi beelli namarra kan kaa'umu bira dhaqu baqa naaman gaafa dhaqe kottu deemanatti waameetti gaduun baane dhaqe kaddu dhagatti hin buu gadi yeroo baay'ee Elsaa'ii mul'atuma akkasii kennee fakkaata waaqayyo maal godhe iddoo kanatti bakka inni jiru dhaqan mootonni kun isa dhaqime raajicha dhaqimeti fidaa raajii waaman jenne hin dhaqan dhaqanii dhaabatan fuuldura gaafa dhaabatanii maal ejju dhufteedhen Elsaa isayyuu mootii Israa'eliin maal ejju dhuftee sanyii abbaa keetii fi harmee keetii waan hojjetaa turtanii maal irraa qabna nu jedheen ati waaqoon waaqessuu maalii beekta maal waaqoon gaafata maal ejju dhufteennaan jedheen isa dhiisitti amma qoyu nu fixuudhaaf nafti nu fide isa duwwaa nu baasee jedheen nu fixuudhaaf mootuu sana walitti nu qabennaa ta'e isoo barreedumna maal godhadhu gatiin qabu waan akkasii gaafachuun jiraachuu gaafatu heduuf hin gaafatanii waaqayyoon beektuuni waaqayyoota akka aduu jedheen jenna waan kennu jeeji namaa kenna kanuma jedhee jedheen ilaalaa agartanii waaqoon gaafachuun beeku na jiraachisachuu mannaati nutti milakki nu fixuudhumaa walitti nu qabennaa ta'e isoo barreedu wanti godhan hin jirtu mangadiisu kanaaf yoo saafet immoo dhaabata akka keessanii fi akka keefillee miti jedheen yoo saafetu jira kaa'edha namni waaqoo jiraatu ameen namni tokko jiraatu waldaa keessa namni tokko jiraatu saba keessa namni tokko mootummaa tokko kee jiraannaan hojii hojjetu qaba saba cunqurfame saba rakkate waan sin dhibu dubbi waaqoo maal jedhanitti fakkaate Iskeel boqonnaa 22 lakkoofsa 30 irratti ani jedheen nama kan saba kana hin balleessineef jedhee saba kana dodolaa jaaree dhaabatu barbaadeen ture iddoo isaanii bu'ee jedheen garuu nama tokkoon dhabeedha just one person nama tokkoon dhabe nan geeddarachuu nama tokkotu argate kanaaf maal jedhee waaqayyo raajiin kun sababa yoo saafexiin malee jedhe silmattu naasawan ture garuu yoo saafetu jira kaa'edhe darbuun danda'u yoo saafetiin jedhe amma gaa maal wayyannaani nama karaarra qabatu nuuf fidaa jedhe laa inni kun yeroo seefai gooftaan isaanii eebbisu malee yeroo seefaa taphatan koo afur qulqulluu dhufa beektu miti dhugaadhaan kun afur qulqulluutu karaan ittiin chaanaaliin ittiin dhufu meeshaadhaan dhufa waaqayyo dhaqaa kiraara naa fidaa jedhe innaani kiraara dhaqanii markutu fidaniif gaafa kiraara rukutanii maal faarfate yaaduu dandeenya akkuma tila saamiin faarfachaa ture eenyu kan akka waaqayyoo jedhaa malee sanaatti fufee kan akka waaqayyoo jedhee faarfanne miti isa kana jedhee mana bidadhaan maaliif faarfannaa galataa fi faarfannaa deliverance waaqayyoo gooftaa ati guddaadha kana keessattis waan barbaadde goota dachaatis si waaqessina lafa onaatis si waaqe bishaan fiduu waan jedhetti hin fakkaatu dhugaan miti jedha Elsaa'i namni waaqayyoo namni waaqoon dhugaatti beeku bishaan fidin jedhu ati jiraataadha dachaatis jiraataadha lafa onaa kana keessa galee qabda haala kana keessatti jecha qabda waan namni agarre keessa agarra jiraataadha gaafa jedhu nu faqa beetta humna kutaa nan dhufe afuroo qulluun dhufeedha dhufee maal godhe beektu waaqayyo irraa waaqa irraa dubbate naani achoof kaa'amas nama guyyaa torba deemee bishaan dhabe nama laabba'ee jiru waaqayyo maal jedhu lafa kana boolla baay'isaa qotaa xinneessaan jenne sayyuu assaaminti biraadhaan baay'isaa boolla qotaa isa kana gaa dubbii waaqayyoo qotuun isa kana xinneessanii baay'isanii maaliif waaqayyo bokkaasaa roobsa wanta ta'eef jilbeenfatanii qotumni boolla bolu tokko akka jilbeenfannee dhugaa qunnu akka jilbeenfannee miixannee abbaa qabda maal jechuu barbaadda yeroo kana maal jechuu barbaadda bara kana ergaan qabdu ati bara dukkanaa ergaan qabdu
bara wanti baay'een bifa dhabe digaan qabdu gaafa uumte waan bifa hin qabne callabboo gadi fagoo lafa onaa keessatti dubbattee waa biqilchite miti hin dubbachuu hin dandeessu bara kana gaafa nu yennu waaqayyo waaqarraa dubbata ufni gooftaa ta'u kanaaf jilbeenfadhaa lafa qotaa jedhe itti ciisaniiti jedhu kun sababiin isaa nama dhugaa beeku nama waaqa wajjin wanta ta'eef hin fakkaatu bishaan hin jiru humna xinnoo qabu isheedhuma lafa qotuu jalqaban waaqayyo humna dabalee fi baay'isanii qotaniidha maaliif baay'isanii qotu beektu bolo tokko amaluma elsaati xinnoon gaafatu elsaan dubartii haadha hiyyeessaa sana beektu dhaqaa baay'isaa ergifadhaa next chapter nuti agartu ammoo dhaqii baay'isi xinnoo tun tan baay'isii ergifadhu maaliif eebba waaqayyoo beeka guddisee waaqayyo guddaadha waaqa waan guddaa waan xinnoon gaafan baay'isaati qotaa waan dhufaa jiru beeka wanta ta'eef kan na dhibeetu waan tokko itti meen rabbe kanatti waaqayyo bara Eliyaas bokkaa barbaade duumessa wayii agarsiise isa torba jilbeenfatee waan sagalee dhaga'amutu dhufe waan mul'atu dhufe waaqayyo karaa barbaade hojjeta karaa barreen gaddaa hojjeta bara hojjetu nu calluma nuti bara Elsaa'i keessa immoo duumessi hin jiru waan jiru yaa dhufe beektu kan nama dhibu bokkaan kun bishaanni kun baay'isaa qotaa hin baay'isanii qotan jarri abboomanii yoo isaan qotanii qotaa bulanii ganama gaafa ta'u yeroo bari'u habari'u ammayyuu me'ameen habari'u gooftaan hin barisiisa galanni waaqayyoof haa ta'u yeroo dukkanaa'u barii jira gaafa bari'u immoo eebba dhufa ganama yeroo aarsaa ganamaadha dubbisachuu dandeessu kana yeroo aarsaa ganama obboloota koo ganama gaafa kan fuula waaqoo jilbeenfachuu keenya keessatti waaqa waa dubbataa galgala gaafa dhabnu fuula waaqoo jilbeenfachuu keessatti waaqa waa dubbataa sababiin isaa waaqayyo yeroo aarsaa galgalaa fi yeroo aarsaa ganamaati kan hojii hojjetu Abrahaamin yeroo aarsaa galgalaati kan dhufee waaqayyotti mul'ate iddoo kanatti immoo ganama yeroo aarsaa ganamaa dubbin waaqayyo yeroo aarsaa ganamaa maaltu dhufe beektu eebba dhufe me'ameen eebba dhufa aarsaa ganamaatti kanaaf eessaa immoo dhufe beektu kan jedhuuf utuun si dubbise fakkaata eebbi kun haa dhufa beektu biyya isaan loluu dhaqan biyya Mo'aabotaa irratti bishaan eessaa akka dhufe hin beekamu didichaama dhufe waaqayyo abboome biyya isaan itti adeeman biyya isaan jalaa qabamee jiru sana keessatti bishaan didichaa dhufe boolla sana guutummaa guutee dubbin waaqayyo guutummaa guutee bishaan isaanii hin dhuganii gaalonni hin dhuganii amma hin qufan miti sababii waaqayyoon nana mana garaa Yosaafet jaallateef namni waaqayyo achi jiru waaqayyo bonasiin hin eegannaa jedhe bonasiin nama kennaa waaqayyo galanni gooftaaf haa ta'u bishaan barbaadame isaan humna nuu ta'anii nu loladham inni garuu maal jedhe no deen loluu isin hin barbaachisu jedhe waaqayyo amma baqa ilaa yooma dubbatutti duumessi hin jiru jedhe qilleensi nagaamu jedhe lagni kun garuu bishaaniin guutaa jedhe Elsaa'i akkuma ni jedhe guute faarfannaa tokko jira baay'ee amantiin naa baasuu danda'atee hin beeku faarfannaa waggaa 20 dura ilaa kunoo isa kanaadha ilaa sinumaan dubbisa faarfannaa warri waggaa 25 immoo iddoo afaan dubataa fakkaata ta'uu kanaadha qilleensi hin jiru muka karraasu duumessi hin argamu kan abdannee teenyu waaqayyo garuu dubbateera lagni inni goge kun bishaan guutuun jira kan dheebote hundinuu dhugee dheebuu ba'a eenyu eeyyee kun waaqayyootiif ulfaataa miti raawwachuuf jira akka abdiisaatti eeyyee kun waaqayyootiif ulfaataa miti raawwachuuf jira akka yeroo isaatti qabadhaa isa kan maal godhe yeroo isaatti fide ganama waaqayyo bokkaa kan inni galee gogaadha qilleensi hin jiru bubbeen hin jiru garuu waaqayyo gooftaan ganamati dhufee guute akka abdiisaatti maal jedheera afaan isaatiin nan guutaa boolla baay'isaa qotaa annan guutaa akka jedhe ganama gaafa isaan ka'an dubbin waaqayyo yoo tuuftee dubbisan waa Hisqeel fa'aa dubbata faarfannaan kun Hisqeel yommuu argee lafee goggoganii foon kan itti hin jirre lafa tuulamanii foon itti uwwiftee lubbuu kennuufini siif hin danda'ama jedhe waaqayyoonidha agartanii faarfannichi kan akka ta'e keessaa qaba dhugaadha waanuma hin jirretti waan lafee ta'e waan gargarfaa gaateetu waaqa waan hojjetutti dubbata faarfannaan kun kanaaf akkuma faarfannaa kanaatti maaltu ta'e egaa ganama gaafa bari'u dubbin waaqayyo ganama gaafa bari'u bishaanni karaa dhiyaa dhufe beektu karaa Mo'aab bishaanni dhufeedha amma gaa waaqayyo maal jedheera bishaanis laga kana guutaa diina keessan immoo nan rukutaa jedhe Mo'aabota immoo natti rukutanii injoortanii jedhe waaqayyo maaliif na gaafattan waan ta'eef naaf ulfina laattan waan ta'eef waaqayyo gooftaan maal jedhe ani Mo'aabota nan rukutaa jedhe Mo'aabota rukutuudhaaf waaqayyo waan biraan barbaanne bishaanuma kanatu kan sinnifu bishaanuma guute kanatu maal ta'e beektu isaan Mo'aabonni dhagaan egaa dhufanii mootonni sadii sin loluu ennaan dhannee lollaa hin rukunna jara kana dhiikaanii qophaa'ee dhufan humna jabeeffatanii isaan dhufan yoo isaan laga sana gaanii waaqayyo bishaan keessatti maal godhe beektu ifuma itti ibse bishaan ifa ibse
Ifi ibsuun maa godhee hin balaqqeesse bishaanicha dhiiga fakkeesse. Waaqoo kana godhaan diraamaa tokkitaa Waaqayyo. Warra kanaaf dhugaatii bishaanichi jaraaf garuu dhiiga itti fakkaata. Kanaaf maal jedhanii jalqaba? Perception. Wrong yoo tokko dinni hin dhumaniidha. Hin jiran jedha dinni. Yeroo itti Waaqoo nama jabeessutti hin beekuun. Nam balleesseedha. Nam barbadeesse nam facaase lammatan kaan jedha. Waaqayyo humna addaatiin akka inni qopheessaa jiru hin beekuun. Kanaatiif maal jedhee bakka nutti kennuu isaati Waaqayyo jarroo sadan ol fixxee kottaadhannee boojuu saamnaadhaniin. Amma boojuu hiruudhaadhaniin. Loltoonni Mo'aabonni gaafachi ga'an jedha dubbiin Waaqayyo. Boojuu maarii hiruu miti jarroo bishaan argataniiru loltoonni isaanii qophaa'aniiru irra ba'aniiti hunda isaanii Mo'aabota rukutanii dubbiin Waaqayyo. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Attamitti lolee Waaqayyo. Karaa namni tokkoffaa eebba Mo'aab kee naa dhufanii nama yaadu. Israa'eloonni eebba achiin hin eenne garuu Waaqayyo Mo'aab keessaan fide. Humna barbaade Waaqayyo bolu tokko karaa namni hin yaadne fida. Karaa namni hin beekne fida. Kanaatiif humni kan Waaqayyooti. Wanta namni diigamaadha jedhu Waaqayyo immoo ijaaruu danda'a. Waan namni facaadha jedhu Waaqayyo guutuu danda'a. Jireenya keenyatti ta'ee dubbadheera. Waan nuyi qabannee hin diigame, hin faca'ee, bakka lafa onaa keessa jirra. Namni dhaga'us hin jiru. Deemnee humna keenyas fidneerra. Kanas ce'uu hin dandeenyu jennu naa jiraate kun Waaqayyoof salphaadha. Kun Waaqayyoof salphaadha. Kun Waaqayyoof salphaadha jechuu qabna irratti. Dubbii keenya qabanne. Maanni laata gara nu boroo dhabne. Maanni laata wallaan sun nutti ulfaate. Keessumaa hundumaa caalaa amma yeroo kana akkuma beektanii waa'een saba keenyaadhaa baay'ee ulfaataadha. Sababiin isaa oduu gammachiisaa hin dhageenyu. Oduu gammachiisaa hin dhageenyu. Gaafa dhageenyu abalutu hidhamee, abalutu du'ee, abalutu buqqa'ee, abalutu akkas ta'e du'aa malee waan gaarii hin dhageenyu baay'ee garaan keenya gadda. Dhugaadha kun. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Yeroo Ermiyaas akkas jedhe tokko Waaqayyoon maal yaa Waaqayyoodhe maa jennaan ani ati akka nama bishaan waraabbachuu dhaqee lafa duwwaa ta'u na gooteedhe Waaqayyoon dhufeen biraasi dhabeeksisaati. Yeroo tokko sabni kun bira ga'eera ono jedhani duwwaa ta'e argama. Ijaarame nagaa jedhani faca'ee argama. Wanti isaa waanuma nama rakkisuudha. Utuu ormatu dhufee iddoo biraatti dhufee kana godhatee immoo nama hin dhibu. Sabuma maqaa kana baateetu olitti diina ta'a. Ol balleessa, ol aboota, ol diiga. Kun immoo hafuura hamaatu kan hojjechiisa. Namni Waaqayyoo ilaala, namni Waaqayyoo mootii dhugaan akka yoo saafeeti mootota kan biraaf iyyuu fala fide. Duukaa deemee hubadhaa. Sababii Waaqayyoon beekuu fi mootota Waaqayyoon hin beekneef iyyuu balbala ta'e malee hin balleessine. Garuu mootonni biyya keenya keessa jiran, geggeessonni jiran lafanni itti bade Waaqayyoo beeka. Firdi baran namiti nuti. Garuu akka waa bade beenna. Utuu waan bannee lubbuun hin harca'u. Utuu waan bannee namni akkasuma manaan hidhamu. Utuu waa hin bannee namni bakka Gibeetti ajjeefamu. Nama bineensa miti. Ijoollota ol adeemoo mul'ata meeqa baatan, abjuu meeqa baatan, jenereeshiniin keessa jiru. Waaqayyo Abrahaam keessatti dhaloota arge akkuma dubban yeroo eebbisu sabansi godhaa jedhe. Sabatu badaa jiraam. Namni tokko gaafa dubbetuni. Sanyiin nama sanaan bade jechuun sababa badeem. Waaqayyoon nama tokkorraa sababa bade wanta ta'eef gaafa lubbuun tokko akka malee baddu sabatu bade. Isa keessaa kan ba'u ijoollee isaa hin badan jechuudha. Hin dhaabate jechuudha. Lataatu citaa jira, kichuutu citaa jira. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Garuu Waaqayyoof salphaadha. Haalichi dukkanaa fakkaatu malee ka jedhama dachaadha. Laga keessa jiru guyyaa torba deemanii bishaan harkaa dhumeera. Bitaan mirga isaanii dhabaniiru. Waaqayyo maal jedhee qotaa jedhe maal jennaan? Qota har'a obboloota tokko mee Waaqayyoon ittuma fuufnee jilbeenfanne ittuma fuufnee fuula Waaqa dura turre. Waaqayyo waan hin jirre kana keessaa waan bifa hin qabne kana waan harcaa kana lafee gar fagaate kana lafee maqaan isaa geeddarame kana lafee ol baqate kana lafee ol baqate iskasoo dibata biraatti lafee irraa siqee taa'ee jira. Gogaadha moo baay'ee gogeera moo lafee moo baay'eedha. Kuni nama ta'uu danda'a innaan kan duwwaa beekaa jedheen iskeel. Kanatti duwwaa beeka. Waaqayyoof hin danda'ama. Waaqayyoof salphaadha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Waaqayyo duwwaatu beeka. Wanti baay'een bifa dhabeera. Wanti baay'een harca'eera. Wanti baay'een akka jedhamaadha. Waaqayyo nu fixuudhaaf miti. Nama akka jedhu najaati yaada isaa geeddaratu. Takka abbaa takka. Waaqayyo saba isaa fixuuf karoora hin qabu. Namni tokko jira taanaan nama Waaqa nama. Waaqayyo yaada gaarii naa qaba namni jedhu jira taanaan. Waaqayyo karoora naa qaba namni jedhu jira taanaan. Waaqayyo orra kana hin beekne hundee bisa. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Maaliif? Mootiin isaa lakkeedhe nu fixuudhaaf jedheedhe mootota sadanitti nu qabee jedheen
ajjeesuuf karooraan qabu Waaqayyo. Ajjeesuun kan Waaqayyoo miti. Qaluuf ajjeesuuf kan dhufu abbaa sobaa sana gooftaan. An jireenya kennuufan dhufe, jireenya irraa hafaa kennuufan dhufe. Jireenya irraa hafaa dhufe Yesuus Kiristoos. Tasabbaa tasaa hafuurri ajjeesu obbolo tokko kan Waaqayyoo miti. Hafuurri nama hidhu kan Waaqayyoo miti. Hafuurri nama gadachu akka namni waliin kaane. Hafuura miidiyaani hafuurri kun. Hafuurri miidiyaan maal godha beektu obbolo tokko biqiltuu buqqisa. Ola deema kana tammisa. Yeroo eega sanyiin gabbee faca'ee boodatti miidiyaanoonni eeganii dhufanii jalaa buqqisu raal jalaati. Waan ola deemaa kan buqqisu hafuura miidiyaan. Hafuura miidiyaan immoo Waaqayyo macca guddaa hin rukunne. Nama 300 rukute haaleluyyaa. Isaan hin rukunne dhaabbatan malee. Waaqoon rukute. Waaqoon rukuta. Jallina Waaqootu rukuta. Ola deemaa kan rukutu Waaqootu rukuta. Nama lolu. Iddoo qabadhaatti dhaabbadhaa jedheen. Gedewoon fayin. Kanaaf Waaqayyoof salphaadha. Kanaaf saba Waaqayyoo nan amana Waaqayyoo akka inni waa godhu. Maaliif yeroo baay'ee dukkanaa'ee yeroo limixii ta'u yeroo miixuun baay'atu Waaqayyo dhiyoo jira yeroo sana waa gochuudhaaf kan sin dhibu. Yoo agartan yeroo Asteerii bara Asteer keessa yeroo Hamaan mari'atee haadha manaa maqaan ishee Zarish jedhamti. Maaliif namoonni maqaa Zarish akka moggaafatan hin beekan. Haadha manaa hamtuu akkasii maaliif moggaafadha? Dhugumas ni jedhama. Maaliif maqaa akkasii moggaafata? Zarish maqaan ishee nama beeka firayyuu nama maqaan Zarish. Maaliif akka nama akkasii moggaafatan hin beeku. Warra macaafa kee baatan tanaan ani hin bahu nama akkasii. Maan fixxuu ettee maarrima malee bultaa hin badhaama itti fanniseetti. Haadha manaa akkasii maqaa namaa moggaafata. Kanaaf Zarish kan jedhamtu haadha manaa namaadha. Maarrima malee bultaa ettee maal godhaa jedhee namichi. Namni galata hin qabne bulu tokko hundumaa adagaadha. Namichi kuni Hamaan maal godhe beektu? Waa hundumaa kennameef mootii jinuudha garuu maal godha reedhiin Asteer biroo leera nyaadhiin galaa jira dhimma qabu garuu maal godha maal taate naani Mordekaay kan jedhamu tokko naan jilbeen naan ka'ee naan guguufuu jedheem irra malee bulu kanaaf jedhee agartanii namni tokko na jalaa gajjachuu deematti irra malee bulaam gajjachuun qama keema kan geettuu qabdati hunduma kadeemaa kan jettu waaqessita wanta ta'eef hina Mordekaay immoo kana deemaaf hin qommoo jedheen kana hin qommoo hin qaba lama hin qommoo jedheen tokkuma hin qommaa waan hin kawwedhe amma nan galee irra malee agalagalee gade indidde namti sana didedha maal taate maarra malee bultaa innaan namti tokko jira innaan maal jette beektu shamtuu deebiste mul'ata dubbatte ilaayette namichi akkas duratti kuu jalqabde kun Yihuudii tanaani no hin dandeessuteen ijoollee Yesuus Kiristoos namni danda'u hin jiru dhugaadha Waaqayyo gooftaan ilmaan isaa warra muratan baay'ina mini warra muratanii Waaqayyo geeddarama fida Waaqayyo hin danda'a gaara kanatti dubbanna namni Kaaleb waggaa 85 dhaabate ani akkuma waggaa 45 durii bu'ee boo'uu nan danda'a gaara kana nan lola Hebroon naa kenne nan cabse nan fudhadhaa jedheen Fileemotatu jira nan beeka guguddootu jira anaaqotatu jira hojjaa qabu jajjaboodha garuu inni laga gamatti na gargaare laga gamanatti amanamaadha naa kenne hin kenneef Iyyaasuun galanni gooftaaf haa ta'u kan isaa godhate saba Waaqayyo diinni gaafa inni murteessetti Hamaan gaafa inni murteessee baqa nama ta'u wajjeesse maal laa godhaa nan fixaa jedhe amma namaa kun ta'ee ilaalu jenosaayidii fakkaata waan saba fixuudhaaf fakkaata dhugaa gooftaa maaliifi nama tokko hojjetanii maatii isaa ajjeesuu maaloo ajjeesuun extension ajjeesaa deemuun kun maal akka ta'e namaan galu dhugaa gooftaa kanaaf iyyuu sanyii fixu sanyii balleessuu fakkaata yeroo inni murteessee nan balleessa dhutti halkan gaafa inni qophaa'ee fixee ta'e dubbin Waaqayyo hubadhaa halkan inni nam fixa gaadhetti Waaqayyo immoo asii mootii jiraataa mootii biyya sanaa immoo malee bushi halkan nama tokko just asii Hamaan irra malee bula asii mootii irra malee bula walitti fallachuu ati raftee bultaam Mordekaay rafee buleem saba Waaqayyo waa'ee keef hin rafu saba Waaqayyo inni Israa'elin eeguu hin rafu muka dubbin Waaqayyo waa'ee keenyaaf hin hojjetu hin rafu muka diinni gad irra malee bulachi Waaqayyo asii hojjetaa diinni asii hojjetaa walitti dhufan egaa waan ta'e beektu kanaatiif maaltu nutti mul'ata naani waan agarru akka mootii Israa'el faa kana waan agarru nabii kutannee baqa dhumuudhaan mini Waaqayyo nuuf barbaade mini waa misraachoo seettima Waaqayyo nuuf fixuudhaaf karooran qabu Waaqayyo nuuf yaakisuuf karoora qaba jireenya irraa afaan kennuuf karoora qaba Waaqayyo bira dhumaatiin hin jiru kanaaf saba Waaqayyo akka sabaatti waan garaan keenyatti madaa'e buquun keenya gaditti jedhee akka itti dubbannu dhabne yoo attam jennee kadhanne wayya jennee Waaqayyo yoo maal jenne yoo qofaatti boonye ol kaafne iyyine immoo yoo daa'imne immoo yoo attamtee gaasii cibsanii Waaqayyoon gaafannu Waaqayyo yeroo achi ilaalu milluma tokkooniti kaasa galanni gooftaaf ta'u kanaaf saba Waaqayyo harragaa mata dureen
lallabako tarii irraan fiffigaa ture ta'een beeku kun waaqayyoof salphaadha kan jedhudha gabaabumatti kun waaqayyoof salphaadha inni kam qabda kee keessaa qabadhu taa'e waan ummati salphaatu keessumaa immoo akka sabaatti immoo kun waaqayyoof salphaadha waan nuyi dhagaa jiru waan nuyi agarraa jiru kun nuuf moototaaf eenyuuf iyyuu jabaadha garuu waaqayyoof salphaadha waaqayyoof ulfaataa miti attam godha lafa gogaa kanatti waaqayyoo gooftaan bishaan hin guutu garuu baay'isaatii qotaa nun jedha jilba keessa lafa kaa qotaa na eegaa ani immoo misraachuudhaan hin dhufa yaadnuuf isa iyyuu karaa namni hin yaadin galanni gooftaaf haa ta'u ishee kana qabadhaa karaa namni hin yaadin attamittiiniti mandara diinaa keessaati bishaan namaa dhufa attamittiin gargaarsi mandara diinaa kee namaa dhufa Israa'eliif warra waaqoon waaqeffataniif garuu mandaruma diinaa keessaati gargaarsi dhufe maaliif waaqayyoo mataadhaan dhaabe waan hundumaadha kanaaf waaqayyoon galateeffannaa hin kadhanname waa'ee saba keenyaas yeroo kana waa'ee keenyas maa inni nuni salphaa miti jenna jira kunoo salphaa miti maartaan maariyaam faa baay'ee turte kun salphaa miti jedhaniin naa kanaaf reeffa foolii godhate hin tureetiin jedhan jennaan gooftaani maal jedhee eessatti awwaaltanii jedhe kana nu gaafatarras waan itti abdii kutattan qabdu kunoo falan qabu akka mootii Israa'el sana nu ajjeesuuf jedhee waaqa nu balleessuu barbaade karoora waaqa nu balleessuu watti nu qabe namni jedhu naa jiraate tokkoof tokko waaqayyoo karoora jireenyaa malee karoora du'aa nu qabu waaqayyoo gooftaan jireenya irraafaaf nu waame malee du'aaf waamne saba isaa namni tokko namni amana jira namni Museen geeddara ora dura dhaqanii hundumtu la Edoomi saba waaqayyoo miti beettu Israa'elonni namichi fuudhee dhaqeessi nama waaqa namnatu mindoo sana yoo saafet gara duukaa ture yoo saafet namni waaqayyoon beeku namni waaqoon dhaggeeffatu yoo saafet maal jedhee namni waaqayyoo as hin jiru nu duukaa namni waaqayyoo hin jiru qofaa deemaa jirra waaqoon gidduu hin jiru Yesuus nu wajjin hin jiru jedhee gaafate jiraadhaniin as beekaa gooftaan har'as namni waaqayyoon gaafatu jira maayidhaa kee ta'e kan waaqoon gaafatu jira beekaa qabaa jala ta'e kan waaqoon gaafatu jira mana keetti hidhamee kan waaqayyoon gaafatu jira gabboo dadhabee kan waaqoo gaafatu jira kan waaqootti aasaa jiru jira namni waaqayyoon gaafatu tokko jira naan waaqayyoof gaadha qofaasaa waaqayyoo gaa wanta ta'eef nama tokko barbaada hunduma nama tokko Abrahaamin nama tokko fuudhee akka saba godhe bara hundumaa nama tokko barbaada kanaaf iyyuu waaqayyoo nama qaba har'as nama amanatee kanatti gadi bu'u nama waaqayyoof salphaadha gara kana naa kenna waaqayyoof salphaadha nifloomoota nu jilbeenfachiisaa waaqayyoof salphaadha lafee gogaa dachaa keessa guutee maca guddaa godhe dhaabaa waaqayyoof salphaadha wanta bifa hin qabnetti bifa godhaa waaqayyoof salphaadha duwwaa onaa isa turetti lubbuudhaan guutaa waaqayyoof salphaadha mandara diinaa keessaatti eebba baasa barbaade waaqayyoof salphaadha diinaafitti diraamaa agarsiisa diinni maal godhe beektu bulo tokko kanatti bishaantu itti geeddarame bishaan itti geeddare waaqayyo warra kanaa bishaan dhuguu isaan immoo dhiigadhaniiti hin dhuman seenee dhufanii ofii dhumanii galan dhumarratti namtichi maal godhe beektu gaafa isaan cabsanii hari'anii ilma isaa tokkicha fannisee keenyatti fannisee ajjeese maaliif ajjeesaa bakka akka isaan jarri biraa deebi'aniif jarris biraa deebi'an jedhan irratti kanatti Israa'el ol duukaa moo eegale eenyuun saabii qabuuf nama waaqa ol duukaa jira Kiristoos Iyyasuus nu duukaa jira namni tokko namni amana jiraannaan gaadhamaatti tokko keessa namni tokko saba tokko keessaati namni amana jiraannaan qabaa jala warra jiran keessaa warra dhiphataa jiran keessaa namni tokko namni amana jiraannaan waaqayyoo sababa nama sanaa waaqayyoo gaarummaa agarsiisa sababa Nataan ilma Saa'oliif jedheeti Meefboosheetti gaarummaa agarsiisa Daawit sababa nama tokko waaqoo seenaa geeddara Yoonaataan sababa Yoonaataaniif jedheeti Meefboosheetti gaarummaa agarsiise nama milli saadachuu naafa waaqayyoo sababa nama tokko seenaa geeddara paraadaayim shiiftii taa kan sin dhibu badiisatu jireenyatti geeddarama duwwaatu guuta sababa nama tokko just waan namni tokko namatu jiraannaan namni tokko namni waaqa wajjin dhaabbatu jiraannaan waaqa seenaa geeddara kanaaf waaqayyoon waamna haleluuyaa gooftaa waaqaaf lafaa si galateeffanna mootii hundumaa dandeessu kan dubbattu amma dubbattus kan geessu takka waan dubbattu dhabdee kan hin beenne waaqayyo qilleensa siif abboomaam galaana siif hojjetam keenyan mootii keessaa lechuun hojii hojjettim lafa namni lixuu hin dandeenye ittiin lixxam bineensa daggalaatiin hojii hojjettam waan gootu siif abboomaam gooftaa ko wanti silaan waan hin jiru maqaa Kiristoos Yesuusin qurxummii galaanaatu gooftaa tajaajila si tajaajilamsiif
Yoonaas faa baatee gadi baasa makka isaan hin duuneef. Kan siilaan waan hin jiru haadha waatitu ulfina kee baatee fiigam. Si dibaam nama dibaam gooftaa kan kee addaam kan kee. Waan barbaadden dubbatta waan barbaadden hojjetta. Har'a immoo gooftaa kun naaf salphaadha jettee gooftaa kun. Har'a wanta gurguddaa ta'e baay'ee qabna. Akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka waldaa kiristaanaatti, akka sabaatti wanta nuti jabaatee guddaa ta'e lafa onaa kan nuti ta'e deemuu kan nu dadhabsiise akka hin deemneef karaa fagoo deemneerra akka hin deemneef humna keenya dhume Waaqayyo maal jetta jechaa kan jirru dachaa keessa teenya kan si waamnu jilbeenfannee kan si barbaadaa jirru irreen kee haa mul'atu akka bara durii jechaa kan jirru gooftaa Yesus ati bara baraan sanuma ati Waaqayyoon bara baraan sanuma hinduutu hundulloomtu hin geeddaramtu Yesus ilma Waaqayyoo waggoonni kee dhuman qabani bara baraan jiraatta inni jiraataa taate si waamna har'a maqaa Yesus Kiristoosin wanta harka keenyatti qabannee dhiyaanne kana ilaa lubbuun mas dhaggeeffattu gooftaa aboo sagalee kana jala kan jirtu eessa yoo jiraattu haala kam keessa yoo jiraattu dachaa onaa kan itti ta'e deemtee humna kan dhabde keessa darbuu kan dadhabde bitaan mirgisheetti dukkanaa'e nu balleessuuf jedhee Waaqayyo dhumni keenya baranaa kanan dabarru jechuudha jettee gaaffii kan qabdu jireenyan sii qaba hin ceeta ce'uu duwwaa miti dina kee rukutuun si barbaachisu asii rukuta jettee gooftaa waan dubbattuuf galanni siif haa ta'u maqaa Yesus Kiristoosin sin kadhadha saba keenya dhiphataa jiru kana gooftaa mana hidhaa kee dararamaa kan jiru haadha yaa Waaqayyo gooftaa haadha hiyyeessaa abbaa manaan irraa du'ee utuu gadda ishee raawwatiin mana hidhaa jirtu hin argitaati ijoollee xinnoo mana keessee mana hidhaa jirtu ola deemaa mul'ata baay'ee baatee mana hidhaa keessa jiru gooftaa iddoo dukkanaa jiru yaa Waaqayyo waan balleesse utuu hin beekin sababii dhalateef kan reebamu sababii jiraadhutti hin jetteef kan rukutamu kan hidhamu yaa Waaqayyo in agarta gooftaati jallina in agarta gooftaa jallina immoo kan adabu si duwwaadha hin dandeessa kanaan adabin jennu nuti asiin kottu hin jennu akka itti dhuftu beetta gooftaa maqaa Kiristoos Yesuusin kan nu beennu garuu nuuf jireenya qabda nuuf yaa Waaqo saba dhiphateef saba gidiraa keessa jiruuf gooftaa hin birmatta gararraa qaqawweessita ergaa ergita ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosin wanta sabni keenya keessa jiru in agarta gooftaa wanta ibboo nuti ta'e waan jennu kan wallaalle yeroo hin hiikamne jennu hidhaa kan biraa yeroo hin ceene jennu gooftaa duubatti kan nu deebisu maqaa Yesuus Kiristoosin ganama kana laga gamaaf gamanatti kan hojjettu gooftaa ceetee kan hidhame hundumaa hiikun yeroo mootonni gooftaa Yaaqoobin ajjeesanii Phexrosin dabaluudhaaf qophaan alkanuma sana seenaa hojjette ani sin kadhadha karoora inni baasu in agartaati diineroon maadursitaati guyyaan ni qophaa'etti deemu waa humta maqaa Kiristoos Yesuusin wanta mareetamaa jiru maree jallina maree Aqxoofel akkati galagalchituuf sin kadhadha jaalakee fedhe kanaaf haa ta'u Waaqayyo maree Aqxoofel galagalchee dubbin Waaqayyo galagalchuuta malee keetti maree jallina maree yaa Waaqayyo si biraa hin taane maree ijaarsa of keessaa hin qabne maree yaa Waaqayyo lubbuu balleessu ganama kana maqaa Kiristoos Yesuusin qabneerraa kan qabame ta'u waan haaraa nu dhageessi gooftaa hiikama nu dhageessi gooftaa saba keenyaaf ka'i saba dhiphateef saba keenya duwwaas saba kee dhiphate hundumaaf immoo ka'i saba gidiraa jala jiru saba yaa Waaqayyo irreen jallinaa tulfaate ciqileen kana tulfaate ciqileen jallootaa biyya gaa'aa qajeelootarra dhaabbatee hinafu dubbiin kee dhaabbatee hinafu maqaa Kiristoos Yesuusin jallinni haa rukutamu ulfinni kee immoo haa mul'atu galanni ulfinni siif haa ta'u waan durteef ulfaadhu abdiin timteef si galateeffanna abdii dubbatteef amanamaadha abdiin kee yaa Waaqonatti dubbattee foona uffatu maqaa Yesuus Kiristoosin abdiin kun foona uffatu qe'ee keenya keessatti maatii keenya keessatti waldaa kiristaanaa keenya keessatti saba keenya keessatti abdiin kun maqaa Kiristoos Yesuusin foon uffatee haa mul'atu ingoota galanni ulfinni siif haa ta'u anama dadhabaa kan nu gargaarteef sin galateeffadha afaan kanatti ulfaadhu maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin si kadhanna ameen ameen gooftaan isin haa eebbisu eebbifama